Atau sekarang tanya. Goota si jaaladhe siin jee dirqamaan si amansiisa. Apa itu? Dirqamaan amanta. Bitin na kayo sa kayo dari yan. Bitin maaf sa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتو تبدأ وتوتا خيمنا ميغا خونا الراس تيبني جراه ما نفرني ست أرقامنا مالك افتلي اللغات التالي أرفنس قبي جراه أكنا مهما مرة كنت قبي دينغت برانكي نقولي برانكي سنين أرقام تاني سكة ميكا قولي راقفلة توديما برانكي سمالي تنتاتي سنين همو ولمانو خلالو تا كرماني سجارة ديري مدي أتي برانك أنا بوتو ولمانو خلالو تا خير إن شاء الله نفارة ترتي غاري قوادا أنجني رفوتي خامرا غيه أول ديتين عافية اسم نفارة ترتي غاري قوادا اسم جانجني رفوتي Nufana turtii gaarii qabaadhaa okkee. Kunumallee bantani. Banne ba. Fayyite immoo har'a. Fayyite immoo. Gara amma firraa haasuutti hin jiraa'u. Fayyite jirtu waan jirtu. Maali ajaan? Ajaani. Wanti sibbiti. Wanti sibbiti. Silaala jedhan gaafama. Artee bunda deeggadda. Aadaa kutus deebiin silaala gaafama. Silaala mirgan qabu. Mirgana qabda bitaanu siyaadara. Deebii ammaas ga. Ani arraan tana waan ajaa'ibaa si qabadan. Mee as qabi maali? Yaada waan nama gammachiisa. Yaadni kee waan nama gammachiisa. Deesuma uumantaan ifaa ta'a namanu. La waan hedduutu yoo tokko. Hayyeme maali as burqisiisi. Waan burqisiisa dura soomsii firaa laalu jira keessa taate. Daan asumaan ta'an qabu lafaayi. Baay'ee natti hin ta'in deengatti na dhoyitee kaatanii fi burqaatu taate. Kisan ambiraan kiiraree ambiraan wal dalaguu fi. Hayyee ati deengatti firaan kina gootee mi? Naati jaalate akka miraa laaltu. Tiyaadii yoo haa dura wayi. Maaf itti yaadee jaa? Ati itti yaadee na gaafa ta'e jaalala jaalalaa mannitu. La'aan ogos biraa kuma dalaguu fi amma gaa jaalala jarjarree kanumatti wanni hin jennu koomentii hordoftoota isheen dubbisunumaa hordoftoonni itti fufaa jaa akka jarjaranii wal jaalatan kun maali jaa qaanyiraa waa xiqqoo. Ati dhala koon qabu ammaan tana yaate eessiifoo akka gama kaan immoo mucayyoon qalbii cabsitee jirti mire. Waan qalbii cabsitee jirtu jecha amma sumatti heerumeeti akkasi qalbii si fayyisa kaa. La'aan qalbiin cabtallee ni deebi'ee ogeessaa jira wallaanamee jira. Amma dubati nan jaalattu jechuudha. As jaaladde. La'aan ammas himee bar gabaabdutti hin jarjarruu wooma jaalala tanaawu suutaan haadha dheeyinuu jechuu jira. Lakki eerani dheeyina. Namni kun kaate deengatti akkas jettee firaan kina gootee mire. Anni dhugoomsa jeetin dhugaadha. Nama san ta'e gaa dura. Nama sun haa maaliif nama san ta'e? Jarjartee baree jaalala tana himachuu dura sin jaaladhaa jettee gochuu dura an jaalala tana irratti hangamiin qabsaa'uu danda'a. Hangam takkaan jaalala tana bakkaan ga'uu danda'a. Ifamanii eega ifamante booda waan akkana jedhamu kana hunda abdii guutuudhaan ifitti amantummaa takka raasuu dandeessa. Hayya amma ifitti amantummaa qabaannaan si gaafachuu jira miree. Jechuun amma wanni ada guddaa waa hundumee itti seenuu diduu ni beekta. Namamaa kanaa hin amanne. Akkamitti? Maaliif jii namni kun waan itti dalaguu deemu takka yoo dubbate bareedduudha. Yookiin kaan ammoo waan itti dalagee bakkaan ga'u takka. Ittumaan dalaguu deemudha. Namamaa kanaa wallaan tokko nama eega daraartuutiif. Rakkoon qabu bara bakka daraartuu naa bu'aa siin jeeme. Dura ifamanii haa. Amani haa amannaan si gaafachuu jira biftee si gaafachuu jira bara ammoo. Itti yaana turtee yoo deebitu. Islaama waan amana bira dhuftee haasoftu kana silkiin osoo gootillee irra bareedduu nama. Laa namni yoo qaamaa wal argee haasee jaalaltillee jaalataani malee akkanuma lafaa ka'eeti lakki bilbilaan si gaafadhaa. Bilbilaan akkamitti hin taane? Akkamitti? Namni tokko yeroo wal bira dhufee yaaduu walitti dabarfatee yookaan naa taata yookaan naan taatu jettee akkasitti waan murteessu qabaa mire. Yoo immoo bilbila taate
Anillee akka nama sitti ashoofu jiruuti atillee akka nama bakka yaada kiyya faalleessu jiruuti. Akkasii. Sanumaafin kan ka'ee irraan kan laffee. Yoom takkaatu amma barnaafeeti barre an dhugaa biraan keessatti lage. Amma as biraan keessatti illee jaala dhugaati inni si dhufee jiru jirtana fakkaata. Haa bas jaaladhee hin jeemi. Kanarratti ammoo dura ansi amanuu miti beeku. Abbaan ifamantummaa yoo dhufe Ani ifamanee san booda namni illee nama ni amana. Ifamantummaanis si dhufee baran. Amma osoo inni Ifaman masa nurra deebi'ee dhufe. gargaggaloo osoo hin taane Ifaman masa nurra deebi'ee. torbaan tokko si jaaladhee sidii sun deemummaas. Akka daraartu faana seenu. Akkamiidha? Dhalaan dhalumaati. Dhalaan dhalaa miti. Dhalaa wal keessa jirti. Dhalaa dhiira qabdu jira. Dhalaan ta dhiira qabachuu beekte. Ta dhiira qabatu hin beekne jira. On defensa de gola himatti akkuma rabbiinisti. Maali? Jechuun namni kun nama dhugaa ta'e yoo deeme anamma barsiisaa beeku malee sin beeku waan jedhanii danda'a maaliif jennaan gubbaa ol beekna malee amma dura keessa ol hin beeknu. Kanaafuu Yaa ayi dogoggoriin qabatan Oromoo wal keessa malee hin barreessin jette. Egaa. haa ta'u Eegaa. gubbaa namaa arguun barre Oromoo wal barsiisu wal garsiisan malee wal hin barsiisan wanni jedhanii maali? Wal baradhaa jedhanii jidduu haasanii wal hin barsiisan jechuudha malee. Akkas. Immoo Namni keessa walii akkasumatti hin argu namni hawwata Oromoodha akkam eessa biyya hangas wal bira kutanii bara. Sanii jiran. Du'a naaf Keessa walii immoo namni hedduu hojii nyaatu jira hedduu wal beekna. Dhaga'eena garallee wal beeku baanu yaanii wal beekna. keessa garaa nama gartee haadha ilmoo dhalte bichaatu keessa garaa ilmoo isinii beeti. Saniin ala namni keessa garaa walii beekuu hin danda'u. Dubooree amma fakkeenyaaf ani yoonii fi siin jaalladhee amma haasoo dila kana haasoo hin qabdu basilaati. Jechuun haasas gabboonuudha dura. Tasgabbii Laala namni bal'aa jaallatama jirtuu tana bitee dip namarratti hin godhu bara. Itti yaadeeti suuta risaalaanis taatu bara namni waa walii barreessee wal shakkisiisee wal hubachiisaa deema. Ammoo jaalaltii osoo gara bilbilaatiin guyyaa tokko WhatsApp irra sagalee naan qabin guyyaa takka barreeffama gara risaalaatiin natti barreessin. Guyyaarraa namni wal bilbilaa na dhageegaati. Sitti maa dhageega? Sitti maa dhageeyi dura? Akkanatti dhaqaatu deemtaa? Sitti maa dhageega? Bilbila booda laaltaa. Siin garisa kaayoo. Namni dura risaalaa taatu walii barreessee yookaan osoo jecha jaalala waan jedhamutti hin gufanne dura barreeffama walii barreessa. Nagaa wal gaafatu guddisa. Guyyaarraa jechuun osoo qateessin. Maal jechuudha kun? Nama kunuunfata. Asii dawalu. Dhageega. Dura nama kunuunfata. Nama kana ni jajjabeessa. Osoo ati waa'ee jaalalaa sin jaaladhaa hin dubbanne namni ati kabajuu guddifte kun ibiifuu qabamee atis akka irraa qabamte beekee jechuudha. Gama walii galuutti seeqa. Hayyeetu amma saniif. Immoo akkanumatti amma osoo takka janajjenniin hin dhufin si jaaladha. Jaalaltiin beektaa ammoo bareedduu hin gowwoomin bakka sanatti jaalaltii haala itti wal janaajjanii wal dhufanii irra ta'eega bultii jaaran mi'ooyituutu irra bareeddu. Dhuguma rabbisa yoo naa. Hingarree kan hin beeku tilleen saddequ. Hingarree miire amma akkam jettee. Atis waan dhageessatti dalagu jirta waan mudattee galte. Mudadhee nagarree. Maan dhagee malee. Waan guraan dhageessan saddequ. Waan guraan hin dhageen. Haali deemaa rakkoo. Waan yaadaan deemanii tun taatu akkamatti. Dubooree amma akkam jettame akkasii beektaa ammaan ta'a. Na ayyamta moo hin na ayyamtu kaa namni osoo jaalalaan ala wal janaajjanee wali dhufurra ka eega wal fuudhe waliin bultiin isaa guutuu fi bareedu na fakkaatti akka yaada kiyyatti illee agarree hin beeknu garuu akka yaada kiyyatti illee hin baane. Ati gas jetta jechuudha. Deema walitti deebinaa deebifadhu. Deemtee yoo deebitee yoo. Laa deebiin deebiin. Haa baalaman nuufa. Hin baalaman. Haa dubbadha amma namni baalama kana fuudhaa fi yeroo bichaan baalamatu. Wooma fedhee waa irra walii galee waan baalamatu qaxaroon hedduu. Haa taatu. Numa qaxaran. Laa hin qaxaran narra. Arra kuminaa hin tuufin dhufee Yaa bona jeekin amma yoo nama safaataa akkanaan danda'u maaliif jennaan nama ammaa tokko hunda barbaadee kun sin jeemi. Ni amantaa ni amanta. Dirqamaa si amansiisa ree amma kam goota si jaaladhe sin jee dirqamaa si amansiisa. Akkamitti? Dirqamaan amanta. Bitteen naqeessa keessa ari'anne. Nama yoo hin amanne waan nama nuun bitteen naqeessa keessa. Sakeessaan kaa bitee illee sakeessa kaa akkaan sakeessa kaa foon maal sakeessa kaa maal gootan. Na wareersi yaa. Maali si wareersa ree jaalala.
Jaalalama kanaas barra akkuma. Jaalalli ammaa taa'aa rakkoon qabdu boodara tolti. Talafa sidii sun ta'e nama dhuguma rabbii sanii sitti himatu dhufee mire narraa ga'e balirre. Akkasiidha. Yaa Jaalti taatee sun jaalala dhugaati moo? jaalala dhugaati ka. Ni haqata. Hayya akkamitti sosobaa'u Amma dhugumee meeqa? dhugumaan seem. Amma qarabbii feetaa miti. Yoo jaalala dhugaa kana qabaattu taate ani hayyame immoo akkanuma kijibaa yoo kadeemtu taate waliin hin galu amma eegeeffadhu. Eebala ati guyyaa kaan akkana na goote namoota dhugaa na qabeetti. Silaa nama keessa ta'ee amma as kana itti leensa ta'u hin dhugoomsu. Hayyee amma kophattiin si gaafatu jiran. Amma wanti ati ni yette asii ta'u. Kanas. Hayyamte gaa. Garuu maaliif akkana yaadatte deemta ni himta bal'inaan himta isa. Bal'inaanis. Dubbii bakka hin qabne nama naasofne dubbii bakka irraa jalqabde san yoo hin beekne nama naasofne achi galchuu nama dhiba. Achi galchuu nama dhibaa mere aniin biya kare. Nama irraanfatin. Hayyamte. Hagan maal dhuftee mire? Hayyamte. Hayyame harkisee haa qahi. Haalaas akkuma ati na jaalattu siraa baruu dhufe haalaas ati na jaalannaan harka bal'aan sii qabaanis. Kaballaan sii qaba. Immoo waan haasawatti bakkaan guutamte jechuudha. Bakkaanumaan gaafa. Dubbiin immoo asumatti hartu yoo taate waliif hin galu haala kana. Hayyee. Naqsu. Amma harka kannitee mireefi. Harka laan kan inni ifumarraa hin qabaa garuu waan ateetti hayyame. Hayyamte. Galatoomi. Garuu an Practice good. Qonna qaba. Qaban dubbii. Jiraan keessa maal safaatu waan safaatan ta'e. Halo practice. Halo dapat. Kurban marah yang Yesus jera. Japsin. Oh, cikadis. Halo kamera japsin. Kamera begini sih biar kami ini. Galaxy. Dia itu. Nah, lihat yang sini orang dia kecil. Panis. Mal tu dah gawe. Kecil bare. Kejiba. Ya, boba. Kejiba kan ada jera. Amma kamera raci ka biga wakati ni da kamera. Di pa mana aku di rumah. La, na raci ka bi kamera. Di pa mana Le lo kamera raci ka bi. Di pa mana tu mah? Abang guru kamera raci ka bi. Tak kawan ni. Di pa mana tu? Guru baka di fa begini, di fa mar bele itu mam bele. Ah, di mana kau enggak di pa macam apa? London tu. Jatuh. Lesh. La khalas. Bukan asal di ma khunna la di. Waktu kayaknya huno panis are bihe jira di famale nago du dite jira yo di fama nago dega kadin di pada di fama nago nemu kadin di padu ye ne ya sabare tin jira asmar rati golam ne jira nga video berarti wadi 3 minuti bye bye.